بس ميديا لهاسي أكني هاسي Suuraa ittiin jarjarina si warri mana keenya keessaan dubbatina. Hayyee baga obboleessa kiyya baga nagaan dhufte. Maamma shurrubbeen nama fixu jira, maamma shurrubbee duula labsu jira, isaatu harka lafa jalaatiin itti deemu jira jette. Akkamitti jechuu dandeesse? Akkam haa godhu? Gaafa nan naga labsu dhufte na wajji hirmaattee taakka. Gaafa nan lallabu na gargaartee lama. Karaa deemaa kiyya kaas jiru kana raashinatti goote as kaa'atte moo sadi. Akki shurrubbeen ka isa biraa kaahee isa na biraa ajjeesuu dadhabee isa na bira jiru kana lubbuu baasuu dadhabee isa fagoorratti duula labsuuf maal? Mara geeffadhu Muhammad. Ani jalqaba irratti yeroo waa dubbadhu. Gaafii kiyya naa deebisi malee. Dhalattoonni sirkaa na bira jiraniimi. Isaan kana maaliif na bira jiraniimi isaan kana maaf dhiise? Oromoota lafa fagoodha maafi walitti erga itti kakatta. Kana garee ati ijaartu ta'uu danda'a kasi bira jiru. Mishinii qabaatanii osoo wajjin hojjetan waan qabu. Mara geeffadhu. Haasoyni kee mataan isaa haasaa nama of tuulaa haasaa mukasitti naqa akka isi godha jedhudha. Yeroo haasoytu ammumarraa uummata arrabsa uummata kijibaa kana jecha haasoyta wayita haasoytu. Namni an uummataaf quuqama uummata kiyyaaf hin dhaabbadha. Kijibni kanaa oli eessa jettu tur maalitti amantan? Dhageeffadhu. Ati maalitti amantan? Haasoyni kee hedduu wal xaxaa. Ati bara ammallee miira gandummaatiin kijibaan si ga'e hin jiru malee hayyu ga'an rabbitti amantami. Rabbitti namana. Laa ilaaha illallah Muhammad rasuulallah ni jettami. Ni jedha. Wallahi sum wallahi maqaa rabbii 99 innatti haa ta'u gaara kana keessaa naan galchin dhala kiyya naan garsiisin. Miira biraa dhiisi. Inshaallah namni yoo dhuunfaa ofitti waa walirra dhabee wallolee nama waan fi kafal. Rabbiin suuraa bara'aturraa fuudhe narraa fuudhu. Akka isin loogii gandummaati fi kanaan jaaramtanii waldaa of ijaartanii fi dhuunfaan dinaggee baaftan san seetan malee Rabbiin afaan abiddaa kiyyan haa galchu loogii dhiisi gara tokkotti haqan dabsu bakkaan haqa dabsuu jibbuutti na dhabe. Garuu har'aati namaa beek. Homaa na godhuu hin dandeessu homaas agartee wal bira jiru. Dhaggeeffadhu. Amma ati aga dubbattu keessatti quba akkanatti nama arsiisitti qabuu malee takkaa ijoollee wallooti quba qabaa jirta amma haasa'u keessatti. Kudhaniif hin dubbatti amma daqiiqaa 10 haasayaa jiru. Takkaa rakkoo akka kenna eenyu danda'ee qabe eenyuun naa qabamuu dide eenyuun qabe. Tur gaafa nan haasa'u gaafa nan naga labsu eessa turte? Ati dhugaa moo dhara barbaada? Namni abbaan fedhes dura moo dhara barbaada? Dhageeffadhu. Ati na dura labsitee kan biraa boodarra itti dhufus dhugaan dhugama yeroo kamuu namni akkasuma akkasimi. Tur dhugaadha dhugatti amantami. Dhugatti amana. Ati ulee narra keessatti seefii narra keessatti hin kakaddaan. Fakkaatan akka keetillee arguufi malee. Namuma nama waan kana keessa jiruttu inshaallah bilbilaa fi waatsaappii sagalee ittiin qabu akka inni namummaa hin qabne arga waan ta'eef garuu quba wanniin sinitti qabeef gaafa duraatis gaafa kutaa biraatiin wal lolanis dhufeetiin jala dhaabbadhe dhugaa bakka argee lakkii osoo hin jiru kadhadhee nama na dideen komadha malee kanaa dhaabbate komachuu hin danda'u heera uummata awwallotti haa dhaladhu malee jireenya eenyu wajji jiraadhaan rabbii fi takka kara deema beeka. Ati shurrubbeetu keessa jira shurrubbee jettanii maxxansu jirtanii sodaa namaatimi gaafa duraatis yeroo lolaa lubbuu namaa osoo tumamu jiruu fideetiin qaariyaa kana gad deebise ka qaariyaa kana jiru namni tutte ana tutte jeentaa kan na bira jiruus nama tawakkala lola darbeerratti tawakkalataa walitti qabee haga nama 70 bakka tana walitti qabee hin deemtan jee nyaachisee obaasee namu maatii isaa dubbisee deema ati hoo gaheen kee maal goote jedhu eenyu waan taateefi kakuu ergaa taate. Bara'aturra rabbi suuraa fuudhanarraa fuudhu gandummaa kana keessa harkan qabuu dhiibe jedduu dhaabbadhe dadhabe harka keessaa fudhadhe gaafa viidiyoo waraabdanii fi soba akka ati deemtuun kanaan dhuftan ilmi namaa miira qabaa quba akkanan godhin hoggaa jette qubaami warroota dhuunfaadhaan bu'ee shurrubbee jehu wal dura hoo dhufe waan godhu beekanu maaliif dhuunfa garuu bakka namni hin oolle naman oolchina maqaa rabbii 99 natti haa ta'u. Irbu Oromoo torba olii torba tagadina alakiyya naan garsiisin hagan takfireet Afrika isaan qabu. Jalan turre yeroo mucaan tumamu deengadda dhaabadhaa ijoolleen maan jedhiniin sin dhageettu ijoolleen.
Dheengadda gaafa arsii galamu jalan turre gastii sanarra osoo Gaafin si gaafadha. Yeroo mucaa gurraacha dhawan bilbila nama dhaheen aboo rabbii isin uuma sodaadhaan jennaan mucaa sanirratti wal lolan ijoolleen wal afaan garagalte. Namni hamma danda'u dhiiba gastii hoo namni ol siin butin dubbatuu dandeessa. Tokko tuqatutti hin jiru noo jee barreessuu hin jiru. Naa deebis. Manaa ifoddaa cabsitee seentamu. Ati naa kakaddu akkanaan keessa jiru an kakadde. Hayyee. Ani waan eensi kakadduuf hin qabu. Ani nageenya akka bu'uun barbaada. Kijibaadha. Nageenya bu'uu osoo barbaadde. Kijibaan sigaa hin jiru. Afuufan sigaa hin jiru malee nageenya akka bu'uu osoo barbaadde. Gaafa inni juufi. Gaafa nan jedhu bu'uu dhuftee na gargaartaa jechuudha. Gastii namni irratti ati jala jirtu akkamitti shakkini ani. Amma ani qulqulluudha siif rabbitu beeka qulqullummaa kee. Gastii namni irratti fedhe maaltu na dhoosisiis. Ijoollee walloo kan osin galchine tokkolleen hin jirtu. Ijoollee wallootun isiisiin hoggana. Walloo sanii mihi gaafa gandummaan uleen nama tumanuu naan galchan. Yoom bilbilaan iyyee namni biraa dhufe dheengadda agartee kan ijoollee san sadeen baase ana moosiif baase. Sammaa kun baatee kaduu maatti gammada. Qabnu maan rakkoo qabaree asirratti nama gastii namni irra duujala galee jedhe yoo shakke hawaasni illee waan murteessu namnis waan arguu qabu. Noo jee barreesse tokko dhaatutti hin jiru. Akka ijoolleen keenya na arrabsu jiru hin beektani isan nu ficcisiise isan lafan nu qabe ka jehu jiru ijoolleen arrabsu jiru nu agartani. Deebisaa namatti mucaan amma kun shakkidhaan haasoo jira kalaas shakkidhaan waa hunda haasoo jira Omar. Mee walii akkanni gara kana lamee walitti dhiibnuti. Ati reefu rakkoo Wallaahi lubbeetiin dubbadhaa eega fiidoo kanatti rakkoo maammoo shurrubbeessan maa himuu dadhabde naa kakadduuti rakkootiin dubbadduutiin inni amanee bar noo jedhaanii jira jedhee markakuun hin barbaachisu gastii namni nama dhaamu jiru arguun jirtu waan godhuu hin danda'u afaan hin qabu ijoolleen natti aarii qaba akka deebi'eetti dubbadduun hin qabu nama sadi harkaa dhaggeeffadhu afaan oromoo ni beektami nama sadi harkaa fuudhetiin mucaa tokkichaa asrii qabame ijoolleen walloo nama sadi qabdi nama sadi san an baase tokkichaa gama sanitti hafe san gorraame ijoolleen natti miira biraa keessa jira na arrabsuu jira kakaleessituu fayyaa ta'e hin qabdan namni immoo waan isa madaalu seena sodaa ilma namaa kamuuf waan keessan deemnuuf hin qabnu siigalee heeratti jiraannuuf bakka jiraannu immoo maal feete namni itti wacee iyyu kun amma waan jette qabdaaf miskiinni arsii kana bira jiru kun maalifiin kana waan godhinii isa biraa waa godhaa siin jee namni ka waliin nyaatu wal ajjeesu jiraami gaafa nan asii lola labsu namni hin dhaga'u gaafa warri qariyaa kana jiru wabii eenyutu hin jira namni sa'a namni waa dhufe bohoo bilbilli ulaan sinitti dhaame ulaan banina nadda walaa jee nama deemu waa hundaa'u himuun barbaadu of dhaadheessuu ta'a naan jaalatiin argaa kiyya isin dhukkuba bakkaan jirutu isin dhukkuba gahee an kaleessa taphadhutu isin dhukkuba lakki an hawaasa jedduu dhaabbadhutu isin dhukkuba gaxaantummaa namaa qofatti amantani malee fayyaa ta'i jettanii gaafa nan lallabu gaafa nan lakki ijoollee keenya waliin fixinaa jiru tokkoon kee dhuftee gastii guyyaa 20 guyyaa 30 banutti yaada kennatteen beektu san irratti dhuftee halkanii guyyaa waliin dhaabbatteen beektu samii buute moo lafa baqaqee hodhaa turte moo eessaa fidde akkaan keessa jiru naa kakadhu. Nama mucaan kun amma yaa baleessu akkanaa miti barre mucaa fakkeenyaaf nagaree wanti tun nama garee akaa waliin galchite yeroo. Nama akaa waliin walitti dhiibanii sina kuufamu. Laal garee nama obsa meetira takka dubballu Maamad Shurubbee minut qabadhu Maamad minut qabadhu Umar sirraa hin gaafii qaban. Gaafadhu. Amadu. Gaafiin asirraa qabu yeroo duroo barbaadu laal. Oi gadi na buuste leereeti ati nama loogii hojjetu. Dhugaan. Anaa si buuse wanni si buuse anuma si deebisee bara. Niitu na deebisee. Dhaabbatu waan si gaafadhu waan si deebisee qabna laal gaafii kiyya naa deebisi dubbii afaan jedhu. Komiin ani qabu kana jettee nu seente ammoo ati waa'ee ammaatirraa haasawuu eegalaan anaa si gabbuuse ammallee anuma si deebise. Haya komii Maamad Shurrubbeetirraa qabu Maamad Shurrubbeen amma kakatee waan kana quraana ati